Wayo siawan syukuran. Ya ada gadda keessa kasentan dhabamtan tasgabbaya. Ijoollee daamaraa muree. Ijoollee akkam jiraattu eenyu wajjin? Ollaan keenya wajjin jiran. Ollaan keessa noo? Wajjin jiran. Mee ayyee sirba Ali Birraa keessa sirba tokko nu wallisi. Teessoon gabannaan jeenurra. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabuuf deebi'ee dhufee jira. Qophii addaatiin deebi'e. Qophiin kiyya kan guyyaa har'aa qophii bashannanaati. Akka ajaa'ibaatti daqiiqaawwan muraasaaf bashannanaa koflaa wajjin turra hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kana faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Viidiyoolee gabaabaa hedduu nama gammachiisan kan nama kofalchiisan kan qalbii keenya dalagaan yookaan cinqaa garagaraatiin qabame ufirraa itti lash goone bashannanee kofallu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoolee kana wajjin turtii gaarii akka gootan gamanumaan isin affeera. Viidiyoo jalqabaatittiin isin dabarsa. Viidiyoon kiyya inni jalqabaa viidiyoo ajaa'ibaati. Yeroo tokko namoonni miidhaa isaan irra ga'e rakkoo isaan irra ga'e yookaan dhukkubbii garaa isaanii keessa jiruuf yookaan kan naannoo isaaniitti mul'atu bifa artiitiin yookaan bifa garagaraatiin walaloodhaan walleedhaan yookaan diraamaa garagaraa hojjechuudhaan bifuma salphaa ta'een dabarfatu bifuma salphaa ta'een uummata biraan ga'u. Anis viidiyoo ajaa'ibaa kan argeetiin hedduu na kofalchiise. Maaliif wanta na kofalchiise qalbii tana bashannansiise hiriyoota kiyyaaf maatiiwwan kootiif hin geenne jedhee isiniif qabadhee dhiyaadhe. Viidiyoo kanatti akka bashannantan abdiin qaba. Viidiyoon sunis akkaataa namni dhugee yookaan machaa'e tokko yeroo poolisa Itoophiyaatiin walitti dhufu akkamitti sobee jala taruu akka qabu viidiyoo agarsiisuudha. Mee viidiyoo kanatti isin dabarsa. Hedduu akka kofaltan hedduu akka qalbiin keessan isin bashannanu abdiin qaba. Gara viidiyootti isin dabarsa. Turtii viidiyoo wajjin godha. Eessatti? Asuma eessa? Atees? Asuma. Asiyoo? Asuma siin jijjiiram. Asi eessaadha biyyi kee safarri keessaadha asi jechaa jiru. Eessa jiraata jechuudha? Eessa jiraattas? Maatii koo wajjin hin jiraatu. Maatii kee moo eessa jiraatu? Na wajjin jiraatu. Na wajjin jiraatu? Hundi keessanoo eessa jiraattu? Naannoo kam jiraattu? Wal wajjin jiraana. Safara kam jiraattu? Eenyu wajjin? Ollaa keenya wajjin jiraana. Ollaan keessanoo? Na wajjin jiraatu. Oh. Kai beemmati? Kai deem? Maanyi? Aldade. Kai deem nambarree? Kai deem isin jechaan? Lama furtuka. Lama dhugi. Lama fudhatteere. Waan kana bira hunda barsanii. Waan tokko ani koo waan tokko hin turreemu. Akkama rooree wanii. Naasisee moo waa fuudhaa jedheeti malee. Inni natteere. Ogeeyyiin siin jedheeri. Ergan nunnate egaa ergan nunnate ofirraa fuudheen taate. Ewwat. Firri malaqee tokko. Waan salphaa miti polootikaan amma ittiin dhufee bira ta'e. Baay'ee dhugama oduudhi. Biyya keenya fudhii. Dhagaa. Tole viidichi isa kana fakkaata. Kun maal mul'isa karaa salphaatiin siyaasa keessa osoo hin deemne poolitikaa keessa osoo hin seenne karaa salphaadhaan poolisoonni Itoophiyaadhaa wanta nyaatan wanta dhugan yookaan mallaqa argannaan kaayoo dhufaniif sanni irraanfatu waan jedhu agarsiisa. Kun ammoo homa ta'aa jirudha biyya keenya keessatti. Abbootiin qabeenyaa rakkoon tokkollee isaan irraan gahu yoo mootummaadhaaf yookaan poolisaaf wanta garagaraa kan kennu ta'e jechaadha. Yoo ammoo kan kennite ta'e bifuma garagaraatiin rakkoo garagaraa uumuudhaan wanta namni sun quba hin qabne wanta namni sun hin beekne uumuudhaan yookaan siyaasa keessa isa galchuu yookaan mana hidhaa isa galchuu yookaan biyyarraa isa baqachiisuu wanta rakkoo garagaraatti uumamaa jechuudha. Attan qonnaan bulama miskiina ganda keessa jiraatan jechaadha. Karaa garagaraatiin sa'aatii dabarsitee sa'aatiin laafii maal waan jedhamu kana irratti sababeeffachuudhaan qonnaan bulaallee dararu jechaadha. Dhugi nyaadhu jennaan dhumate baalasilxaanonni warroonni aangoo qaban aangaa'onni mootummaadhaa kan biyya keessaa hundi isaanii dhimmuma feeteef itti dhaqe yoo nyaachiftee hin obaasin dhimmi keessiin dhumatu jechaadha. Mee viidiyoo itti aanutti dabarra. Viidiyoon itti aanu ammoo namni tokko yeroo tokko ni boona beeytanii boonicha garagaraa kun ammoo irra
caalaa gara shamarraniititti mul'ata akka ajaa'ibaatitti boonan yeroo boonan kana waa tokkollee hin argan beetanii isaanii olitti namni hin jiru attan yeroo tokko boonicha keessa dabarree rabbuman uumellee ni daganna kanaaf gaa boonicha akkasii san keessa yeroo jirru wanti biraa yoo nu mudate maal taana akkam taana mee aktiin nuti agarsiifnu maal fakkaata ka jedhu isin agarsiisa ammas viidiyoo kanatti isin dabarsamee viidiyoo kana faana tura ammas argitanii jirtan akkatti isin itti boonaa deemtu bilbilaan nama wajjin haasaa jirti boonichi isii uummata isii malee namni hin jiru yeroo sanitti jechaadha dhuma irratti erga maraataa argitee bakka seentu bakka baatu hattan yeroo inni kootu jedhee waamallee dhufuuf deebiti akka isin itti kadhattu argitanii jirtan boonuun wanta qabduun uumama keetiin boonuun nama tokkollee rakkoo hin qabu garuu boonicha daangaa dabre boonuun rakkoo akkanaa kanaaf nu saaxila eeggataa haa boonu jechuu barbaadeetumaan viidiyoo kana isinii fidde viidiyoon itti aanu namoonni tokko isaan malee beekaa waan jiru isaanitti hin fakkaatu beetu beekaan isaanuma in beene jedhaniiti wanta hin taane keessa galanii waan hin taane olii gadi oofu kanaaf bakka hin beeknetti akka hin beekne ta'uun dirqama jechaadha waan hin beekne keessa seentee qabamtee rakkoo hin taane rakkoo addaa keessa seenurra hin beeku hedduu namatti tola mee viidiyoo waan kanaan dhimma kanaan wal qabatu namni hin beekne hin beeka jedhee dubbii hin taane keessa seenuu isaa isin agarsiisa viidiyoo kanas dhaggeeffadhaa mee okay yemet of dura maal ta'uu feetaati of dura maal ta'uu feeta fuula kee dura inshallah wallisaan ta'uu fedha okay wallisaa ta'uu feeta amma wallee ni dhaggeeffatta wallee haalaan hin dhaggeeffadha ni jaalatta wallee sirba oromoo hunda ni beektaa okay sirba oromoo yookaan immoo wallisa oromoo keessaa namni hedduun dinqisiifattu eenyu Ali Birraadha okay Ali Birraa dinqisiifatta oh mee ayyee sirba Ali Birraa keessaa sirba tokko nu wallisi teessoo na gabannaan jeen oromiyaa kuni Ali Birraadha kolfaan du'eerarra Ali Birraadha bookun sirba qamar Ali Birraan jaalata jedha Ali Birraa akka jaalatu nuuf ibsee jira Ali Birraa namni hin jaalanne hin jiru hangafa artiistoota wallistoota keenyaati hundi namaatu ni jaalata sababa namni hundi jaalatuuf innis Ali Birraa jaaladha jedhe akka namni ta'e ta'aadha malee dhugamatti Ali Birraa jaalateeti miti beeki wallee Ali Birraa keessaa tokko sirbennaan sirba qamar Yuusuf itti cabse sanu I'm sure jedha bar 100% I'm sure Ali Birraati jedheeti kakutti deema so inni cinaa jirus nama biraa hima namni inni himus nama biraati bar Kadir Said jedha Kadir Said namni hin beekne hin jiru Kadir Said keessattuu geerarsaan beekama walleewwan jaalalaatiinis beekama wallee qabsootiin beekama yeroo hedduu Kadir Said hangafa qabsaa'ota Oromooti Kadir Saidis jechaadha irra hedduun kenna tarii Kadir Said kanan beeknu Qamar Yusuf artiist Ali Birraa waan akkanaa nu hogoobanaa kanneen beekna malee warra akka Maadii Sheekaa Maadii Jaab boon warra akka Kadir Said kunniin hangafa qabsaa'ota Oromooti warra geerarsi isaanii hedduu akka qabsootitti akka namni geerarsa san dhageeffate akka nama dirree waraanaa jirutti geerarsa jara kanniini jechaadha so inni lamaffaas waan hin beekne keessa inni lakki kuni Kadir Said jedheeti dhimma biraa keessa erga hin beeku yoo jedhan rakkoo tokko illee hin qabu yeroo hedduu wanta hin beekne tokko ani hin beeku jechuutti ni qaanfanna waan akkanaa irraa of eegaa jechumaaf viidiyoo kana isinii fidde inni biraa ammoo ammas viidiyoo ajaa'ibaa tokko isinii fidde yeroo hedduu maal jedhama mee viidiyoo dhaggeeffattaniiti walitti deebina viidiyoo dhaggeeffadha ammas Abbaayee waa fi gaafa waan akkam ilma kiyya aannan jechuun ingiliffa maali? Aannan jechuun ingiliffatti moo? Milk jechuudha milk. Baaduu noo? Baaduu? Aannan erga milkii ta'e baaduun ka minilik. maal jechuudha kun lachinuu waanuma tokko wal qabatu wal fakkaata waan hin beekne tokko hin beeku jechuun ni qaanfanna akka qaaniititti hin beeku yoo rakkoon qabu namni hin beeku jedhu beekaadha eenyummaanuu uumamaan beekaa ta'ee hin uumamne beekumsa jechuun guyyaa keessa argatta akkaataan itti beekumsa argattu ammoo hin beeku jettee nama gaafatte beeyta malee baratta malee hin beeka jettee achuma irratti duute hin beeytu ati wallaalaadha namni hin beeka jedhee waan hin beekne odeessu wallaalaan isa nama daranii jiru inni biraa ammoo maa inni yeroo tokko nama wayii wajjiin haasofne maal naan jedhe beetanii
Ekeratu ekeraa faarsa ekeratu waan ekeraa qaaqa yeroo hunda namni waan ekeraa qaaqu inni mataan isaa ekeraa dhanaan jedhe achirraa waan tokko xiinxalle maaliif yeroo hedduu nuti ama mililik mee amma aananii fi aanan milkii yoo ta'e areerri maal ta'aadha baaduun maal ta'aadha maaltu wali fidamee mililikii fi qoosaadha taphni tapha yeroo hedduu nuti abjuun kennallee mililikii ta'ee jira abjuun kennallee Hayila Sillaasee abjuun kennallee Atseyootuma nuti maaliif ekeraa sodaanna barkun amma sodaadha namni guyyaa fo'umaa arge halkan bofa sodaata halkan bofa abjaayaa bula nuti abjuma kana abjaayaa bula san sadarkaa san bira tarree jijjiiramne namoota kana caallee ekeraa kanniin dagannee bira taruu maaf hin dandeenye yeroo hedduu waanuma nuti siidaa mililik siidaa imiyyee siidaa maalii osoo jennee nuti tokkocha Finfinnee keessa jiruuf lafa dhiinnu fidanii masaraatti warqiidhaan galchan jechaadha gatii qaalii ta'een nuti osoo dhimma kana cufnee tuffannee bira tarree namni sagasun dankaasu nutu qaaleessa beetu waan namaa kana shamaa namaa ajaa namaa hunda keessa deemnee barbaannee fuunneeti qaalessina biyyoota garagaraa keessatti haga biyyoota garagaraa keessatti siidaa imiyyee balleessina siidaa Hayila Sillaasee balleessina jedhanii hiriira godhamu misooma goona biyya teenya Oromiyaa guddifna biyya teenya Itoophiyaa guddifna jennee osoo waan san irra dalayne wantoota gadhee akkanaa ekeraa kanniin tuffannee bira tarree hedduu natti tola kanumaafin dhimmi kunniin lamaan wal qabata na ajaa'ibsiifnaan fide ammas viidiyoo ajaa'ibaattiin isin dabarsa viidiyoo ajaa'ibaa viidiyoon kunis maal isinii fakkaate namni wanta ufi hin goone tokko namaan godhi jedhee yeroo nama dhiibu fakkeenyaaf nama yoo nama kitaaba garagaraa dubbisu ta'e nama waa barreessu walaloo garagaraa barreessu ta'e yookaan nama yadaloo namaaf hojjetu yookaan wanta garagaraa hojjedhu ta'e nama gorsuu rakkoo hin qabu wanta an ufi hin hojjenne namaan hojjedhu jedhee yeroo nama dirqu fukkisaadha namarraan bareedu dursa ofii godhi wanta ofii gootee argamte namnuu sirratti laalee godha osoo ati godhi namaan hin jedhin mee viidiyoon kun dhimma kanaa wal qabata viidiyoo kana laalleeti deebina akkaataa itti namoonni lamaan itti wal gorsan jechaadha viidiyoo ajaa'ibaati hedduu nama kofalchiisa dhugamatti. Jimaan qamaata een qama baatitti guyyaa meeqani qamaata guyyaa hunda ni qama guyyatti birrii meeqan bitas guyyatti birrii 200 erga jimaa qamoo eegalte amata meeqa geesse amata 20 takka qameetiin jira maalleyni ati jimaan qamaate baatitti qarshii 6,000 amatatti 72 dhufa amata 20 ati qamaate waliigalee walitti qabne qarshii miliyoona 1,440 ta'a. Ayyee duuba maaliree? Silaa maallaqa jimaatti qamaatu kana hunda walitti qabatte baaqnitti amma ayisuusii jechuudha dalagaa ta'an jette tana bittaa baatu. Duuba ati jimaan qamaa taare hin qamoo. mee ayisuusiin ati bitte? Awwalarraan kaanne. Hayati jiba waan ifiitti fayyadamne namaan cinqitaa. Tole dhugaa viidiyoo kanarraallee akka waa barattan shakkii tokkoon qabu viidiyoo ajaa'ibaati viidiyoo hedduu namatti toluudha viidiyoowwan hanga ammaatitti qabadhee dhufe kunniin nama hubateef nama xiinxallee keessa isaa laaleef viidiyoon kun hundi isaa dhaamsa qabachaadha akkuma jalqaba irratti jedhe namni tokko dhawannaa onnee isaa wanta sammuu isaa keessatti dhaga'ame wanta bifa ol bahee hojiidhaan yookaan gochuu hin dandeenye bifa diraamaatiin bifa artiitiin bifa walalootiin walleedhaan wanta garagaraatiin dabarfata kanuma bifa kanaan dabarsutti jira mucaan kunis jechaadha wanta ajaa'ibaati dhugamatti nama xiinxalleef nama hubatee laale hunda keenya bira waan jiruudha yeroo hedduu nuti wal gorsina wal gorsuu miti beektaa ufiifuu hin gorfamne nama ufii gorfametu nama gorsa kanaaf hundi keenya ufaa gorsinu mataa keenya jechaadha dhugaa viidiyoo kanarraan waa hedduu baradhee jira mee viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon isin dhageessisa ammas viidiyoo kana irraa akka ajaa'ibaatitti waa barattu viidiyoon kun ammoo nama hin baratin yookaan mootuu barateellee nama beekaa namatti taphatu beeki amma akka isaatitti beekaan isuma nama biraa wallaalaa godha yookaan ammoo si aarsuudhaaf deema namni kun jechaadha yookaan ammoo namoonni tokko tokko kan hin dhageenyetu jira nama biraatitti siiqanii akka namni isaan gargaaruun fedhan anumatu beeka anumatu wanta godhachuu barbaadisan godhata jedhanii namoota aman mee jaarsa ajaa'ibaa tokkottiin isin dabarsa viidiyoo kana dhageeffadhaa nama kana ni beeytanii illeedha miidiyaa garagaraa irratti nama dhugamatti qoosaadhaan beekamu Oromoo biratti jaallatamaadhaan illeedha mee isattiin isin dabarsa 98 duwwaa jahatti aansi 98 duwwaa jah akuuzu billah duwwaa jaareefu barreessite sagaltamii saddeet saddeettamii sagal labbisi haa fuudhu sagaltamii saddeet maa nama baartarree seerannaa ergaa yoo na ergitan sagaltamii saddeet saddeettamii sagal
Rabbi si haa fuudhu maa wata baradhuudhaanii ifirraa ijoollee hambaa kuntuuta. Sagal barreessi. Saddeetitti aansi. Sagal barreessee saddeetitti aansa. 98. 98. 75. 57. Shan duuba aansini shan asaansi eegasi torbetti aansi rabbi si haa fuudhu. 57. Namni nu jala buutate. 57. 75. Rabbi si haa fuudhu. Namni si bira hin jiru 57. Namni akkam? 57 namni yoo si bira jiraate itti kenni si haa guutanii. Nama irratti barreessaare. 57. Tole garagalcheeti waama beektu lakkoofsa yeroo namni itti namichi itti garagalcheeti waama beekaati dhibdee godha beekaati daba godha yeroo namatti siiqi jedheen maal akka itti qoosoo gartanii jirtan. Abbichi tarii abbichi achi bilbilu sun yookaan ilmatu biyya alaa irraa bilbilaa fi yookaan fira isaatu bilbilaa fi waan inni itti mukana beekaa itti taphata beektanii beekaa itti taphata. Diraamaa ajaa'ibaati waan hedduu namatti tolu. Gurbaan kun yeroo hedduu diraamaalee ajaa'ibaa qoosaa keessattuu waa'ee mootummaa kanaan wal qabatee diraamaa hedduu ajaa'ibsiisoo dalaga hedduu natti tola. Ammas viidiyoo biraa isinii qaba. Viidiyoon kun ammoo waa akkeessu akkaataa itti waa akkeessu yeroo hedduu waa akkeessina. Namoonni tokko bineensa mattaluu namoonni tokko namuma mattaluu jechuun fakkeessu jechuudha. Sagalee namaa sagalee bineensotaa sagalee wantoota garaagaraa yookaan wallee namaa fakkeessanii wallisuu walaloo namaa fakkeessanii walaleessuu wanta ajaa'ibaati. Namoonni ijoolleen keenya hedduun taayilantii akkanaa kana ni qabu. Garuu taayilantii kanatti hin fayyadamnu beektu yeroo garaagaraa. Gabarran oolfannu mallaqatti hin jijjiirru akkasumatti hunduma keessatti akkuma tuutaa hunda jala deemneetuma ittumaan qoosumaaf ittiin taphachuuf itti fayyadamna malee qoosaawwan akkanaa kunniin dandeettiin akkanaa kun akka mallaqatti sharafamu hin beeknu nuti keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo dadhabina guddaa qabna miidiyaa irratti kan ammoo diinatu waggoota 150 nurratti dalagaa ture afaan Oromoo sagalee caccabsaa Oromoon televiziyoona keessaa mul'achuu hin danda'u reediyoo seenuu hin danda'u Oromoon ammootu kun bulguudha nama nyaataadha waraabessaa fokkisaadha hatta bifa kennaan illee nu xiqqeessu jechuudha angoon feene illee fokkataa taanu fokkisaa taanu angoon feene illee bulguu taanu nuti numa namni biraanu nu ta'uu hin danda'u. Kanaaf wanti sun sammuu keenya seenee jira onnee keenya seeneera nu keessaa ba'uu hin danda'u san fudhannee jirra kanaaf miidiyaatti baanee dandeettii qabnu ibsachuu sodaanna yooma namni tokko bahee dandeettii qabu san ibsatellee nuti warri jala jiru hangam takka hordofna hangam takka nama san jabaadhu jennee isa nama san jajjabeessina kana rakkoon keenya hanga dandeenyeen diina jala orma jala deemurra nama keenya beekaa keenya hayyuu keenya nama taayilantii addaa qabu namoota diraamaa garaagaraa walaloo garaagaraa sagaleedhaan wallisuu danda'an kanneen yoo jajjabeeffanne ni guddanna jechuudha akkasitti wal guddisuutu nuuf faayidaadha malee orma jala deemuun bu'aa tokko illee hin qabu inni biraa immoo miidiyaa kanarraa bu'aa guddatu argama namoonni YouTube irraa kafaltii gugurdaa argatan jiru saba biraa kataan namni keenya immoo hordoftoota hangoon fedhillee haa qabatu kafaltiin inni argatu kafaltii baay'ee xiqqaadha sababiin isaa akkaataa ittiin wal jabeessinutu baay'ee xiqqaadha waan ta'eef jechaadha so mee gurbaa waa akkeessu kanatti isin dabarsaa dhaggeeffadhaati walitti deebina ammas durbila fee kolkinaa ilkaan tumummaa lafe boosettiin shanni kannaan bishaan numummaa lafe jaartiin sittoo bitannaan jaarti fuutee dibannaan baala gummammaa lafe niitiin nama deegaadha kan mataa luccaa wayi akka dhadhaan ga'utti gaafatuu keessa deemte baqsee waliin ga'utti anta akka deemeetanii baatirii maal balleessa natu nagarree malee halkan guyyaa bakkee dhugaa yeroo hedduu wanta na gammachiise wanta na kofalchiise wanta natti toleen isiniif qabadhee dhiyaadha akkanumatti fidee haasaa burta isinitti fe'uu hin fedhu mee viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon qaba amma immoo intalli mana shaawarii keessa seettee yeroo jaalallee isii wajjin akkaataa itti waliin haasan akkaataa wanta addaa keessa seenuudhaaf yaalii isaan itti godhan kanan isin dhageessisa viidiyoon kun immoo viidiyoo hedduu isin kofalchiisuudha viidiyoo kana wajjin turaa dhumarratti wanta ajaa'ibaa isiniif qaba hanga xumuraatti na faana tura ammas Kawan ni dah tahu. Alen tu ya rumput lah tu bangga. Macam mana dia kawan ku dah? Sila alen itu sama ni. Woi, siapa sih aku kan? Ya rumput lah tu biasa macam mana abad. Woi, masih woi ada. Anak kita nama yang satu uang dan dah pindah woi. Tapi Mal kesan coba kak. Tapi itu tak kisah.
Bineeldota keessa kan akkamii sii ta'u? Bineeldota keessaa akka beelladoota. Bineeldota keessa waa. Akka warra dallaatti galanii. Tole galatooma viidiyoo ajaa'ibaati. Viidiyoo kanatti namoonni tokko tokko yaada gaddaa keessa kaseen tan dhabamtan tasgabbaaya hedduullee wantan jedhina simmeetaawii hin ta'ina jechuun barbaada. Viidiyoo dhumaatiin isinii qaba. Viidiyoo hedduu ajaa'ibaati. Viidiyoo bashannanaati. Akka ajaa'ibaatti bashannanneeti addaan baana. Gaarii qabadha. Ijoollee lafa namara. Ijoollee daamara mure. Ijoollee siiboraasisa. Ijoollee gaafa maskala. Ijoollee booka hunate. Ijoollee diichisee sirbe. Ijoollee sii sirbisiisa.